Mana rafa. Haasata kamalee waan si gaafa as kaa'e. Maasila. Kattaa. Hai nu desire. Mustafa kabajaan qabu dhabuudha nama. Maale manu rafeta manut. Manu rafeta. Ega. Hayya. Ijaan as nalaali siin jedha hattu raame jawaati. Hattu dire. Tuuma ijaan akkana ta'a. Anas jira alas. Malat laal. Seen argu jira reela nama gudu. Kalas tamam janna malala namni haasa'e. Ayye maalfeta. Chaanala mucaatii mush mucaatii miti chaanala caaltuutii fi telefoona caaltu hajjiin homaa takka hin qabu homaa takka an dura raayyuu na siima hajjiin saabitii jettee mire dura raayyuu hattu jaartirraa mallaqa nyaatee chaanala sanuu isitu irra dalagee irra guddisee mallaqa saniis telefoona bittee asiin geette. Dubarre. Haay chaanala haadha daa'imaa fi diisin jechuu jira malu. Haadha daa'imaati kophaa jaartiin isaa ta'edhaa jirtus kiyyachuu jirti chaanala. Ati wanni si galcha jira kana keessa? Hajjiin ammoo kiyyaa amaanaa nama takka narraa. Wanni si galcha jira ammoo? Nama sanumaa waan. Laa wanni si galcha jira ammoo? Wanni na galcha hin jiru laakiin isin keessa ammoo gaa isaan fidaree hin jiru na bira. Ati silaa dhiirri meeqa osoo jiru osoo jaartiis qabaas beektu ilmoos qabaa beektu jaartii iyyuu mus takkaa miti lama faa qabaa beektu akkami isa baachuu isa jaalachuudhaaf isa baasuudhaaf jala deddeemtamee ati dhiirri biraa osoo lafa hin qabu. Dhiira jaarsan qaba dhiira jaartiin qabnerra ka jaarsa qabu warra wayya bulti beeka waan ta'eef jechuudha. Bulti beeka? Isa filateeti. Rabbi khayri bultii beekaa mire tamam dhagee na siima. Amma wallaahi in kakadhuuf in kakadhulle. Mijoo waan asiin jedhe tokko lafa keettamoo akkuma jedhe qabeelaa dhadhu safuullee cabsaa dhala. Shamizoo hunda baafatte safuullee cabsu taree maal rakkoo qaba safuun cabsiniiti tartiibaan na gaafadhu. Kana tartiibaan si gaafadha? Tokko lama sadii waan jedhe chaanaal as kaa'e. Tamam. Ayyee. Keette? Ija maladha? Naa biran jiru. Baran lammaffaa jennaan kofoo fi qabattoo fiigaa. Baafadhu rakkoon qabu laakiin na biran jiru ree. Baafadhu? Na biran jiru ree isaan fide hunoo laala duree fattisachuu dandeessa ree. Akkana musta. Hayya. Haruma jaba na qabatee. Wanna naasaan si galan jiru akka. Naa galu jira gubaan qaba. Maal jedhe? Maal jedhe? Chaanaale. Maal jedhe? Chaanaale teemi naa arga jiru ree. La chaanaale jenne. Yoo ati hiduu didde maal godhe? Kalas ree. Maal godhe? Ati usme waan takkan si mobboleetti dhalaan qabdu ree shira kana ree yaadu. Hinqabu. Sena barsiisa obboleetti dhala jaarsa morma kana waan lama kakadhee taa'e. Mijee tana yoo ishii waan an jedhe nakka nu baatte dirqiin qabee gudeedaa jedhee taa'e. Ati yaadee kana dirqiin qabee gudeedaa akkamii yaadda ta'e? Kakadhee kaama amma kakuu guyyaa sadii siif jecha sooma otis maraatte. Si sooma naa. Maali guyyaa sadii. Anuma barchaanaale sittiin kana siin jee miti. Arrammoo akkasuma mana jira. Qomaa yaada baasortii kiyyan naqamee. Mbekure. Inumaa baasortii isaanu sammuutti hin qabannee sammuu qabachuu jira. Baasortii rakama isaanii itti rakana beeka. Rakama isaanii itti rakee forgeet baasortii hoon godhe. Laakkosa jara caaltuu irra dhufana beeka baasortii. Hayyee. Forgeet shuf imeela qofanatti baasortii. Mbekuran imeela tuuta. Kana akkasii mere. Hayyee. Hoccuu baafadha. Hoccuu baafadhu maal jechuun Mustafa Rabbisadaa duwaan akkana akkamiin namaan jette dhalaa akka yoo si qabee shuf ati seerumaan harkuma yoo si qabee akka fedhe si godhan. Ufii. Sanatiin madiinaatiin hin beeku. Kalas kana wucuu baafadhu sun. Laa akkamiin danda'ama Mustafa Rabbisadaa duwaan takkaan si maaliif jenna arra mana geeleeti yaadatti na dhuftee atillee akka tasaatiin si dhufee miti si'a sin jirrettiin si quba qabaafin dhufe malee silaatee ziraattee hin dhufan wajjin ta'a. Saniifuu Rabbisadaa duuti gaafa biraa akka feetan na ammaddu amma arraan tana waan hin danda'amu. Hin danda'u. Ijaammaa dunuunfattaa. Yoomiin guduunfadhee jifa yabanaadha. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdoftoota kiyya jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu dhufne mismadha. Kabajamtoota furdoftoota kiyya har'a ammoo mana caaltuu jira jechuudha. Caaltuu jennaan jaartii hajjiitii miti caaltuu xiqqoo san haadha daa'imaa san. Walumaa galaanii akkuma mana isii dhufe jechuudha telefoona isii dura telefoona caccabaa tokko jira ka isiin fayyadamtu walumaa galaan gizee takka takka mana dhiiftee deemtii gizee takka takka risaalaan kilil bilbiltee namni bilbilee jechuudha. Akkuma tasaamee maaltu bilbilee laata dhee wallaalu micayyoo dheengadda kilooriksii dhuydee hajjii hidhaadha baasuudhaaf walumaa galaan yaalii gootee malee micayyoo leelloo ni beeytan jedhee yaada walumaa galaanii caaltuun akka malee barbaadaa jaartiin hajjii jechuudha. Walumaa galaanii micayyoon sun ammoo wanni hajjii guutuun telefoona irraa ta'uu chaanaalota irraa ta'uu wanna hundi isaa harkaraa jechuudha isii harkaraa walumaa galaanii. Amma sajjii baasuudhaaf mallaqa itti baaftee walumaa gala yaalii godhaartu caaltuun ammoo wanni barbaadduu fi chaanaaluma isiin itti laffaatee hajjii wajjin guddifte san haqubuu fi deeffachuudhaaf walumaa galaan barbaadaa arte jechuudha waan biraatiif illee miti. Mustafa See'oo maaltu si ga'e jedhina walumaa galaanii isiin barreessitee caaltuun bakka mana hin jirre telefoona
barreessitee dhufuuf deemaa jettee barreessitee naa illee caaltu fakkaadhee tumamee tamam okee eessatti dafii kootu qabu mana baay'ee kiyya hin yaadattan tanan duras jechuudha dhugaa feenan waa baay'ee takka godhee caaltu nageessi jedhaanii dhaqee guyyaa turturtee bulii muraasota booda kilooriksii dhuydee maal taate micoon tun harkattu dutti maal tachi nagalchi qadiyaa tana keessa yuun baadhee callisee jechuusin kilooriksii dhuydee dhageennan amma immoo rabbi godheetuma dhufaarte subhaanallah kanam tokko mana hin jirre jechuudha caaltu illee dalagaa xiqqoo takka deemte akkasitti amma dhufaarte jechuudha kootu kalaasnatu manas eegaa xiqqoo booda gabba'uu deemaa jedhee caaltu fakkaadhee itti barreessennaan okee ni dhufaa naan jette dhimma dhuunfaa wayitii dhufaa naan jette keessaafuu waa hedduun haasoftee jechuudha waan dirqama waliin haasofnu jira akka manaan baane ammas si barbaada jennaan tamaam okee jedheen jettu caaltu fakkaadhee kanaaf ammoo har'a ammoo qabeetuma waan isiin harkaa qabdu telefoona taatee chaanaallan taatee waa hunda harkaa guureetuma obboleetti xiyyaati olummallee waliin qabaannu bultii namaa keessatti galtee bultii namaa wali ooftee kanaaf ammoo waan akkana kana keessaa dharraan baate telefoona waa hunda tolaan akka kenniti chaanaala isiillee jechuudha caaltu deebisa yoo didde ammoo anaafis wal faamaa walumaa galaanii daqiiqaa 2 booda yookaan 5 booda yookaan 10 booda isiin na birartii isinitti illee dheeressu jechuudha waan of dura waan godhuuf dura illee dheeressu kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyya carraa gaarii turtii gaarii naan jedha walumaa galaan salaam alaikum Caaltuu way caaltuu no seen dhufti ta'i ishii warabbi ha maal laa caaltuun barbaada dhufee mire dima sanin si gaafadhanaati maal si kattaa'iga ayyee maa ijaan duddunum fatta akkanuma baatee deemu maali natti deemu jira maa ijaan as lalaalaa laa si agarraan irrifadhe bas tanumaaf silaan argaartaan si arguun jira na nagartoo as asii miti akkasiisa ayyee mutawwaa masalaa artachama haya akkamiin mattalaree sila amma dhagee baga rabbi fide nama fardaa barbaadan lafoo argata miilaan argata maal jedhanii hayyee maali sila khairu haa caaltullee hin jirtu kamii wannaa godhee telefoonaan suwaame illee ana meseejii si barreessee takka jedhe barreessee na yameeti isii miti la isiin hin jirtu dalagaa deemtee gizee akkam mucee ona siimaa dhagaye gizee akkamii miti yan telefoonna natu si barreessee kun fami aarifa ta'e akkanumatti na siimaa hayyee yoo ati aarifa taatee akkanuma faffaranjoomte illee gaduma si dhiisa yoo mudii xixiqqoo takka safarra qabachuu yaalii goote immoo mudii akkam mudiin beeku adda namni kophaa jira laan na siima manni kunillee kulfii wanni hundi harkatti qabee laal illee duba maulaa qollafate na siima dhagaye kulfiin na harkatti shuuf namni tokko mana hin jiru naafsi qofa yoo qajeeltee waan ansi gaafadhullee deebiftee waan an jedhu guutuu tole jette ka barbaadutu kana na siimaa yoo laa muudii qaqqabadhaa akkuma tokko faffaranjoomee aarifa tamma safaa irratti taate ammoo qabee ammalee sulaa qollaftare siin gudeeda kittiin qabeessi duuba maal jechuudha akkana jechuun sila hayyaa harumuun kasaarare afaan oromoon beektu taasise hin galu afaan oromoon hin beekan maali gudeeddaan sila waan akka bar yoo qajeeltee haasofte nagaan baate yookaan haasoonni sila maali maal qullaa sirraa baasee wachuu sirraa baasee laal dhukkee sirraa kaasee akka intalaan akka miila laala damba bargaanfataa asii gabba'uu dadhabduu na siima hayyee caaltuun dhuftee mana yaalaa si geessitu mana yaalaa kamaal islaamaaliif mana yaalaa si geessanii ati akkami waan akkanaan aan jetta ammoo an saayiba keen jaaladhaa keefitti akkana jetta eenyuun jaalatu hajjiyoo atu hajjii samii ol dhiite hattuu dhamaa kana hajjii isitu mijoo maal marraan baatee rakkoo qaba hajjii fi maalii fi jinnii kana laala na siima har'a laal hayi duba maali hajji fi maarre dureenuu saayiba keessanuu daytanii mucaa dhamaatu na siima jalli kana siima mucaa kanallee argaa isaatiin maqaa isaallee dhaga'uu siin jedhe amma gaafa inni ala jiru ni feetarree maali amma gaafa amma sana barsiisuu feetaati si barsiisuu osoo hin ta'in barsiisa akkana jiru kanaatu naa jira atama kalaasifeessi seena siima ooma takka obsana qabsiisuu feeta waan ansi gaafadhu na deebisi waan ansi irraa barbaade hoo jedhi asi kennisuu fadhaasallee hin fedhu daddabee bahuu deema bakka hoyitiif maal irraa haasaa takka malee waan ansi gaafadhu as kaa'e maal sila kattaa'e hayi nu dheesire Mustafa kabajaan qabu dhabuudha nama maal nurraa feetamma nuti manurraa feeta eegaa hayyaa ijaan as na laalii siin jedhe hattuu lama jawaati hattuu miti tuumaa ijaan akkana ta'an anas irraa alisa maal laala siin arguu jira nama guddaa kalas tamam ijaan nama laalaa namni haasa'e hayyee maal feeta chaanaala mucaatii mucaatii miti chaanaala caaltuutii fi tilifoona caaltu hajjiin homaa takka hin qabu homaa takka an durarraayyuu na siima hajjiin saabii kiyyattee mire durarraayyuu hattu jaartirraa mallaqa nyaatee chaanala sanuu isitu irra dalagee irra guddisee mallaqa sanii telefoona bittee asiin geette duuba haay
channel haadha daa'imaa fi diisin jechuu jira malu. Haadha daa'imaati kophaa jaartiin isaa ta'edhaa jirtus kiyyachuu jirti. Ati wanni si galcha jira kana keessa? Hajjiin ammoo kiyyaa amaanaa nama takka narraa. Wanni si galcha jira ammoo? Nama sanumaa waan. Laa wanni si galcha jira ammoo? Wanni na galcha hin jiru laakiin isin keessa ammoo gaa isaan fidaree hin jiru na bira. Silaa dhiirri meeqa osoo jiru osoo jaartiis qabaas beektu ilmoos qabaa beektu jaartii iyyuu mus takkaa miti lama faa qabaa beektu akkami isa baachuu isa jaalachuudhaaf isa baasuudhaaf jala deddeemtamee ati dhiirri biraa osoo lafa hin dhiira jaarsan qaba dhiira jaartiin qabnerra ka jaarsa qabu warra wayya bulti beeka waan ta'eef jechuudha. Bulti beeka? Isa filadheeti. Rabbi khayri bultii beekaa mire tamam dhagee nas hima amma wallaahi in kakadhu shuf in kakadhulle mijoo waan asiin jedhe tokko lafa keettamoo akkuma jedhe qabeelaa dhadhukke safuullee cabsaa Shamizoo hunda baafatti safuullee cabsi taree maal rakkoo qaba safuun cabsiniiti tartiibaan na gaafadhu. kana tartiibaan si gaafadha tokko lama sadii waan jedhe chaanaal askaay Tamam. Ayyee. keette jabanadha Naa biran jiru. baran lammaffaa jennaan kofoo fi qabattoo fiigaa Baafadhu rakkoon qabu laakiin na biran jiru ree. baafadhu Na biran jiru ree isaan fide hunoo laala duree fattisachuu dandeessa ree. akkana musta Hayya. Haruma jabanna qabatee. wanni naasaa si galan jiru akka Naa galu jira qubaan qaba. maal jedhe Chaanaale. maal jedhe Chaanaale teemi naa arga jiru ree. chaanaala jenne yoo ati hiduu didde maal godhe Kalas ree. maal godhe Ati usme waan takka si mobboleetti dhalaan qabdu ree shira kana ree yaadu. Hinqabu. Sena barsiisa obboleetti dhala jaarsaa sima. Ayyee. Maal jedhee amma silaa? Laa wanni teetti jechuu jirtu kun hundi kalaqama. Dhala geessisi dhala geessisi. Wanni ati jechuu jirtu kun kalaqama ala maal jedhe akka fedhe yoo ta'e ani intala Oromoo tokko maal jedhe chaanaaleen harka hin jiru. Mijoo maal jedhe? Hin beeku ree jettee miti dubbatu naaf hin ta'u ree afaan waan safuu cabsuu jechuu jirtu abarat. Natu cabsa safuu gudeedamuu barbaadda? Maaliif hin gudeedamuu barbaade maaliif intala dhalaa takka hojii wanta hin taane? Koos taa'e. Hayya. As taa'e kooti naafoo? Yaa Mustafa rabbi sodaadhu titi. Ani namni takka maaliif jennaan namni garaa namatti hin jabaatu garaa natti hin jabaatiniti. Chaanaalaa fi kana takka waa takka fideen dhufne irratti bilbila xiyyaa'uun harka hin jiru bilbila xiyyaa'uun harka hin jiru ni beektaa. Tamam fideen dhufne bareeda ofiisaan karaa biree fideen dhufne malee. Akkan harka jiru sun daa beekare. Bara beekeera. Ayyee la amma immoo waa takka fideen dhufne mataa xiyyaana dhufe kanis mushawee wanti sawwaqaan qabadde bichaadhaan qabadde dhufe malee waa takka hin dhufe. Kunoo fattashachuu dandeessa. Sawwaqaan qabatte qofa dhuftee fiddemi. Kalas tamam rakkoon qabu. Keessatti akkaan jirtu wanni hundinuu shaantaanuu qullaadha maal taate. Eessa keessa telefoona lamni keessa telefoona malee namni telefoona keessatti risaalaa si barreesseen turre khalaas. Duuba akkamitti telefoona malee namni deema? Deeseetiin fere. Maaliif? Telefoona achiin deemu danda'u gizeen deeman malee. Khalaas tamam ayya akkasii miree. Amma sifin ima dhaggeeffadhu ani guyyaa biraa fideetiin dhufa sitte. Guyyaa la guyyaa biraa fiddaa. Ayya waliin deemee amma dhaggeeffadhu hin siima gizee amma asii hojjedheen mana dhiiraatiin jira. Dhiira fidettee dhuftee taatti sharmuudha. Nama bira hin jira nama guddaa bira gorra ilmoo qabu abbaa manaa. Amma yoon si geesse intalti dhiira fidettee dhuftee naan jaannan dhiisan ammas waan biraa maqaa biraa narra kaayan. Maqaa biraa. Anaa quban qabu. Tamam tamam maqaa waa lama kakadhee taa'e. Micoota yoo isii waan an jedhan akka nu baatte dirqiin qabee gudeedaa jedhee taa'e. Ati yaada akkanaa dirqiin qabee gudeedaa akkamii yaaddata yoo. Kakadhee kaamaa amma kakuu guyyaa sadii siif jecha sooma ati sin maraatte. Si sooma naayee. Kaamaa guyyaa sadii. Anuma barchaanaala sittiin kana siin jeemiti. Arrammoo akkasuma mana jira. Qomaa yaada baasortii kiyyan naqamee. Mbekure. Inumaa baasortii isaanu sammutti hin qabannee sammuu qabachuu jira. La baasortii rakama isaanii itti rakana beeka. Rakama isaanii itti rakee forgeet baasortii yoo godhe. La kosa jara caaltuu irra dhufana beeka baasortii. Haye. Forgeet shuf email qofanatti baasortii. Mbekuran email tuuta. Kana akkasii mere. Haye. Hoccuu baafadha. Hoccuu baafadhu maal jechuun sa Mustafa rabbi sodaa duwaan akkana akkamiin namaan jettu dhalaa ta'e waan akkana yaadda. Shuf ati seerumaan harkuma yoo si qabee akka fedhe si godhan. Ufii. Sanatiin madiiraatiin hin beeku. Kalas kana gochuu baafadhu sun. Laa akkamitti danda'ama. Kun akkamitti danda'ama ati yaadire amma ati madiiraa takka kophaa kiyya mana keessa jira waan ta'e jecha waan fedhe nu godhuu dandeessa. Namni illee nu dhagaa jiru beeku. Ammallee ani illee namatti hin dubbadhu haa. Yoo feete chaanaala sanuun barbaada haa. Noo jiraftee chaanaala sanuun barbaadu. Harifa akkamatti. Maal jechuun? Ambar walumaa galaan kakkaa. Noo jiraftee chaanaala feetu ati illee waan biraan fiddee ureerra. Kalas kakas taanaan kalas gochuu baafadhu. Dirqiin illee baanaan bar walumaa galaan siif meeraati kabajaa. Ni beekaati madiiraati dirqiin akka feete nu godhuu dandeessa. Ayisi kimees taa'e. Taa'uun jira amma qaalii nama guuti kaloo somati. Shufan qaalii kiyya yoo guutte xiqqoo. Hayyee. Ayisi nattas. Ayisi kisenye. Kalas ree maal mangatta jira. Qaalii nama guuti. Fuuluma kan dura taa'aa akka seeku haa baqa. Nan eegin akkana kilaan rakkoon qabas taa'uutu.
amma tolfadheetiin jiraate dhaggeeffadhuuti taayatiin jira waan ta'eef jecha amma laal taakuu takka bicha adda jirraa bara fageenya adda hin qabnu. Amma kam jechuu feetira? Amma dhaggeeffadhu amma Mustafaa Rabbi sodaadhu waan takkaan si maaliif jenna arra mana geelee xiyyaatatti na dhuftee atillee akka tasaatiin si dhufee miti si'as hin jirrettiin si quba qabaafin dhufe malee silaate ziraatte hin dhufu anochiin taa saniifuu Rabbi sodaadhuuti gaafa biraa akka feetanne amma arraan tana la waa hin danda'u. Ijaammaa dunuunfattaa? Yoomiin guduunfadhee jifa yabanaadha. Ama mudi xixiqqoo tanarra qotaar jechuudha. Mudi miti laasiimuun jira bara. Haasi gowwoomsu miti bas ta'ee bati lafaamti jechuudha. Yoom naa dhufta guyyaa biraa isa naa dhufta? Guyyaa bakka feetanne ammaddu. Maaliif? Bakka goomata si jeebire chaanaa. Amma naaf hin danda'amu ree. Keef namni takka mee usati obboleetti dhalata kara shiraka na yaaduu hin dandeessu. Shiraka guyyaa biraa sii dhufaa jirtu kuna. Laa haasani gaafa mungkin naaf yoo nuti yoo rakkoon qabu ree. Laa dhugaa fayyee rakkoon qabu mungkin laa keessumaan fideeti. Ammoo san rakkoo hin qabu. Wanni kun rakkoon qabdu. Walumaan takkaa chaanala sitti fide chaanala feetaa miti har'a ammoo rabbi maacha nagal lakkisi. Rabbi jecha. Rabbi jecha kasi lakkisee boru ati rabbi hin beeytami. Rabbi yoon hin beeyne ree maaliyan? Rabbi beeyta? Eega. Chaanala na fidda rabbi jecha mi? Chaanala siifitti fida akka feete boota. Waa qabsiisii deema. Maal? Beeko na beeko. Laa waan dasi jeelatti. Warqii qal'oo takka tokko engatti manuma rarraafattee deemtu. Laa santa mormaa firraa baaseetiin jira amma taarkaatiin firraa qaba. Taarkaatiin qabsadee garaagarummaan qabdu tanaaf sanii. Biti waan giraama lamaa deebi'ee. Laa giraama lamaa. Dhagee hatta mormaatis xiqqoo turtee bar. Maal? Ama guutii tilifoonaaf chaanala warqii jettee kana qabsiita giraama takkuma lama. Eegaa tilifoonaaf chaanala barsittii fidaan siin jee bar. Maal? Halas. Seefin fide sin jechuutti hin jiru. Amma har'a nagal lakkisi. Boroo akkana seefin fide. Yoo har'a ammoo achi hojii dheedha keessummaadhaan mana san namaa jira dhiira fidattee naan jaawwaa meeqa naan jaa jechuudha. Hin danda'amu. Okay. Shuf ililli akka hattuu taate ijaarraa beeksifta dha siima. Akkasumattuu si amana siima dhaga namni akkana ijaan akkana. Ijaan nama laalala namni akkana nama laalu nama ofii amanamtii qabdu. Namni gisa dura irraa dhufee akka. Laa ni rifadha. Akka giddaara sibatti sana maal rifataa otis. Rifadha muutii dhala musaa. Arras maan qabu. Kalla kai deemi hin qabamne kai deemi ulfiisa. Kai ulfiisa. Na raawwanni ni deemi. Kai deemi. Leello. Mustafa sobee harkaa bahee aarifummaan jettee wal shuf hin kakadhulle. Guyyaa rahmata godhee qabe. Guyyaa si qabe. Shuf. Namummaa fi safuu. Laa akka feete na godhu guyyaa sana. Amma ni deema jechuudha. Galatoomee jira. Ni deema ammoo. Mijoo. Deemu firee kalaa deemnaa jettee misittiin fide jee balamma. Waltaanee jira. Okei, kabajamtoota hordoftoota kiyyaa argitanii jirtan jechuudha. Xiqqoo itti jajjabeessee safuullee cabsee waan tokko tokkos adaba dhabee dhiifama. Namni daawwataa jiran garuu ammoo yoo laalu micayyoon tama adaba hin qabne tasanii miti dhugumaatiin uffata irraa yaasan jechuudha walumaa galaan. Kaameraa dhohisee jira dura irraayyuu jechuudha. Silaa wachuu irraa baasee viidiyoo kanarratti as baasuun wallaallee garuu xiqqaattee musliimaatti safuullee beeka. Afaanumaanuu tadhedheeradhe sanuu dhiifama naa godhaa jechuu jira. Walumaa galaan namni waan fakkeenya walirraa fudhatu waan barumsaa fakkeenya walirraa fudhata malee waan akkanaa silaa fakkeenya walirraa fudhatu asumaan dhiifama isiniin jedha. Ammoo ittaansuudhaan warqii xiqqoo wayiillee akka inni ta'e deemte giraama takka lama. Yaani mallaqa dheetii miti walumaa galaan akka urbuunaa yookaan akka qabdiititti qabee jechuudha. Chaanala irraa fuudhuudhaaf deema jechuudha. Chaanalaaf telefoona akka godhee irraa fuudhee haadhatti deebisa. Yannoo jara hidhaa jiranii hidhaa sanii hiyyuu akka jarri itti baanuun beeku caaltuun tun chaanala kanallee irraa fayyadamti. Telefoonas irraa fayyadamti jechuudha walumaa galaanii kanaaf ammoo gaafa jarri baates ammoo isiin achiin baddeetii miti caaltuun jechuudha achiin baddu waan ijaaraa wal faamanii tun ammoo gara naan dhuftee maal taatee walumaa galaan jidduu kana seentee addaanuu faffageessuu haqaa miti. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyya qarqaarsa saahiba kiyyaati. Alaala qalli innummaan hattuun sunillee saahiba kiyya yoo haadha mana isaatiif haadha ijoollee micayyoo isaa qarqaaruuf yaalii godhechuudha. Anis ammoo alaala qallitti saahibummaa jedhee himan malee waan jidduu kanatti deddeemu kan yoo argaatu jal'ise saahibummaa walitti qabnu sun walumaa galaan saahibummaan sun hin jirtu jechuudha. Kanaaf ammoo dhiifama caaltuullee manallee barbaadee fi turee manallee kireeffachuu diddee jechuudha. Walumaa galaan akkuma argitan jechuudha guyyaa lama tura. Waan tanas qabee haga isiin guyyaa lama sadii fiddutti ni eega.
guyyaa lama sadii booda yoo fiduu baattee guyyaa lammaffaaf sadaffaa nasiiba akka tasaa ni argaa mana caaltuutitti illee taatu numa argaa akka godhe ni argaa yeroo ammoo argee ni fuudha akka godhe irraa fuudha jechuudha yookaan gadumaan illee dhiisu dhugumaanii kurfaa itti cufee beelaan haachitti umriin dhumatu ufiinuu kenniti chaanaalaa fi telefoonallee kanaaf ammoo isinitti illee dheeressa mata dura illee kabajamtoota furdoftoota kiyya carraa isii yoo taate wanni kun hunduu hayixa isii ni deebiti yookaan illee an ammoo yaaluu kana ol waan godhun qabachuudha yaalii ol yaalee jechuudha kabajamtoota furdoftoota kiyya isinitti illee dheeressa qophii keenya fata qoraa waliin wajjin turtan galatooma horaa bulaa salaamu alaikum warahmatullah